Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Amusaar baga nagaan gara Amusaaritti dhuftan jechaa tarraan kana icciitii gurguddoo teekinooloojii walitti bu'iinsa keessatti qabu laachisee isa viidiyoo kan qabadhe isinii dhufee jira. Innis yeroo darbee wal dhabdee biyyoota akka Hizboolaa fi Israa'el akkasumas Iraan jidduutti waakitookii teekinooloojiin jedhamu hojiirra oolee ture. Teekinooloojii kanaan wal qabatee AI'n akkamitti akka walitti bu'iinsa kana keessatti hedduu gahee taphate isin agarsiisuuf viidiyoo kan qabadhe dhufe. Isa kana liitiyeem baatirii fayyadamuudhaan akkamitti boombiidhaan akkamitti akka karaa daldala gaggeessanii attaak ittiin godhuu danda'an asirratti footoo kanarratti salphamatti ni argitu jedhee yaada jechuudha. Israa'eloonni karaa Mossad basaasa isaanii cimaa kana fayyadamuudhaan hooggantoota Hizboolaa biyya Libaanoositti argaman hedduu isaanii Beekaa Vaalii jedhamu keessatti waakitookii peejarii kana fayyadamuudhaan hedduu isaanii ajjeesanii jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarraa kan hubattanii akkaataa itti waakitookiin kun liitiyeem baatirii isa fayyadamuudhaan inni tokko explosive device gochuudhaan akkamitti sa'aatii wal fakkaatu keessatti akka isaan dhukaasanii warroota sanarratti akka namoonni ittiin dhumatan taasisan footoo kanarraa sirriitti argitan. Gubbaa kanatti yoo ilaaltanii each individual termii isaasitti kan microphone jedhee microphoneii kanallee karaa ittiin baatirii kan ho'isuu danda'anii jechuudha. Isa kana keessaa asitti AI'dha wantichi. Yeroo kana isa asitti argitan kun baatiriidha. Baatirii akkamitti akka seensisan ni argitu. Inni kun ammoo baatiriidhaa fi boombicha yookaan AI fayyadamanii boombii sana walitti hidhanii akkaataa inni itti dhakaa ho'isuu danda'u akka itti godhan. Karaa daldala biyyoota adda addaatti ergamee karaa Jaapaan akkasumas Qophiroos fadeemee karaa saniin garagalee gara Libaanoositti dhufee tajaajila waraanaatiif Hizboolaa biratti oola. Isa kan asitti akkaataa inni itti walitti deebi'u ilaaluun irra. Inni kun qunnamtii reediyooti liitiyeem baatirii kan fayyadamu jechuudha. Isa kana keessatti ilaalaa kana AI baatirii kan akkamitti explosive device asirratti akka inni godhe siistamaadhaan wal qabsiiseeti sana booda asirratti as kaa'a jechuudha. Inni kun yeroo itti reedii ta'ee penetrate gochuuf deemu sanaa jechuudha. Isa kana yoo ilaaltanii diinootareen kun akkaataa inni itti instaaleeshiniin isaa hojjetamu ni ilaaltu jechuudha. Inni kun karaa daldalaa geeffama. Sana booda ammoo chiipsiin achi keessa jiru karaa Mossad hordofama jechuudha. Waakitookiin kun qunnamtii reediyoo waraanaati. Inni kun namoota hedduu bira akkamitti akka qaqqabu isa sanaan ammoo connect godhanii wal qabsiisa. Namoonni kunniin amma isaan raadiyoo kana fayyadaman isaan gubachuu deeman jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kan argitanii waakitookiidha. Inni kun ammoo IC koomiin kun ammoo dhaabbata inni irratti daldalaaf oolu jechuudha. Kan biyya Jaapaanitti argamu jechuudha. Achirraa bitan warri kun. Kanaaf achi keessatti chiipsii kana fayyadamuudhaan akkamitti akka Israa'el fayyadamte asitti ni argitu jechuudha. Gidduu kanatti iddoo mallattoo gaafii isin agarsiise kanarraa kaatanii asitti amma Hangariidha. Gara Hangarii BAC'n kun ammoo kaampaanii Hangariiti. Inni kun ammoo Taayiwaan iddoo kana sadiinitti hojjetama jechuudha. Isa kana karaa daldalaa amma Gold Apollo kan jedhu kana keessatti kan hojjetamu asii fuudhanii gidduu kana keessatti AI baatiriidhaan explosive device asitti godhu jechuudha. Sana booda ni cufanii ergasii ammoo karaa waraanaatti bobbaasanii jechuudha. Kana yoo argitan ilaalame mallattoon kun karaa inni deemu ilaaluu dandeessu. Akkasiin deemee daldala karaa kanaan fagaatee dhaqaa jechuudha. Asirraa ka'ee achi dhaqa achi booda asiin gala sana booda dhufee warra kaan hundaan wal qunnamsiifama jechuudha. Dhakaan baatirii as keessa peejarii kana keessatti argitan kun lamaan inni tokko noormaalidha. Inni kun ammoo baatirii explosive ta'e jechuudha. Isa kana yeroo tokkotti seenaariyoo kana hojjechuudhaan akkaataa inni itti yeroo tokko sa'a wal fakkaatu keessatti namoota isa qabatan irratti hedduu qorannoon erga gaggeeffamee ka'e booda waraantonni peejarii divaayisii kana qabatanii gama kanaan kan jiru peejar divaayiziidha. Inni kun ammoo explosive divaayiziidha. Isaan lamaan wuhootu godhanii sana booda dhakaa ho'isuudhaan hooggantoota waraanaa isa kana fayyadaman giraamiidhaan yoo ibsamu isa kana fakkaata bifa kanaan fayyadamaniiti walirratti waraana bananii turanii. AI'n wanni inni hin hojjenne hin jiru jechuudha. Asitti kan argitan explosive device fi kan overlap iddootti godhanii jechuudha. Iddoon kun teekinooloojii keessatti amma kun sa'aatiin kun sa'aatii inni achi asirratti tokko of itti qunnamaara jechuudha. Sa'aatiin kun dhumannaan iddoo kanatti balaa 2750 kwaajiliitii kan jedhu kana geggeessanii jechuudha.
Kanaaf Israa'eloonni karaa Mossad basaasni isaan hojjete IDF ground invasion yeroo hojjetanitti waan kanaan dursa erga namoota fixanii booda sana booda four layer defense warraa cabsanii gara waraanaatti seenaniiru jechuudha. Isa kana ogummaa baay'ee basaastummaa hedduu waan cimaa ta'aniif Israa'eloonni isa kana technical defense kan hojjechuudhaan humna Hezbollah dadhabsiisaniiru jechuudha. AI'n waraana keessattis dhala namaa balleessuu fi sadarkaa hedduu irra gahe. Namni akkuma argetti silkii harkaa yookaan wantoota garaagaraas bifa kanaan fayyadamuu danda'a. Garuu silkii kana of eeggannoon yoo hin fayyadamne rocket fired kan jedhu namoota kanneen isa qabatanii warri rocket kana fire godhan qunnamsiiftuun isaanii kan Libaanos irra kan turan Hezbollonni jechuudha. Isa kana yeroo dhukaasonni sunniin bifa meeshaa kanaatiin dhumatanii meeshaan lafumatti gubbaadhaan rukutamuudhaan caccabu. Sana booda ground invasion yookaan waraanni lafarra daangaa Hezbollah yookaan Libaanos cabsuudhaan guutumaan guututti weeraruu danda'ee jira jechuudha. Inni kun kan hojjetamu teeknooloojiidha. Saayinsiin baay'ee fagoo jira jechuudha. Like biyyi keenya Afrikaan garuu duubatti haftuudha. Haa ta'u malee ammaan kana isaanis dammaqaniiru bifa kanaan waraana keessatti itti fayyadamaniiru jechuudha. Inni kun antii taankiidha. Isa kana namoota dhukaasan ergaa peejara kanaan ajjeesanii booda taankicha gubbaadhaan barbadeessuudhaan lafa duwwaa taasisanii sana booda seenanii jiru jechuudha. Isa kana inni kuni rooketota garaagaraa Hezbollah ture. Rooketii kanas namni dhukaasu isuma kana qabata jechuudha. AI'dhaan namoota ajjeesaniin wanni siistamni mataa isaatiin hojjetu diroonota dhufanis akkasumatti jaam godhu jechuudha. Kanaaf erga hojjetanii xumuranii booda waraana salphumatti cabsanii deemanii jechuudha. Inni kun kana qofaa miti. Iraanonnis gara Israa'elitti yeroo diroonii fi ballistic misaayilii isaanii tokkosan isuma kana AI kana fayyadamu jechuudha. Rakkoon asitti uumame saffisaa fi distaansii isaan gidduu jiruun alatti kan ta'e inni kun daandiiwwan karaa kanaan tokka'uun bifa kanaan teeknooloojiin fagaateera. Isa kana seenaariyoo kana hojjedhee kan isinii dhiyeesse akkamitti akka inni Yaman irraa ka'e yeroo diroononni gara Israa'elitti karaa daangaa isaanii qaxxaamuranii deeman yeroo Hezbollaan Libaanos irraa garasitti Golaan Hayit irratti dhukaasu kan agarsiisu waan ta'eef AI'n saayintistoota ciccimoodhaan kan hojjetamu waan ta'eef baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf jecha of eeggannoodhaan elektirooniksiitti fayyadamuu kan beekuu waan nu barbaachisuuf jechuudha. Maamiltoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun odeeffannoo akkana babbareeda kan argachuudhaaf maamila ta'uun hin dagatinaa isiniin jechaati. Inni kun yeroo baay'ee kan argitanii AI teeliin kun waraana keessatti gahee guddaa qaba. Biyyoonni ciccimoon humna qabani isa kana fayyadamu. Distaansii isaanii kutuuf akkasumas iddoowwan xiyyaara waraanaa kana yoo argitan amma xiyyaara Storm Shadow jedhamu kun kan Ingiliziiti yeroo inni isa kana ittisa taasisu jechuudha. Akkasuma United States Base Navy irra jiru fayyadamuudhaan yeroo inni diroonota achirraa ka'anii fi ballistic misailota gara Israa'elitti imalan karaa irratti qabatu jechuudha. Isa kana yeroo argitan AI maan hojjetamaa jechuudha. Inni kun sababni inni akkas ta'uu fi AI'n ala wanti tokkollee gaa'ii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo isaan samaa keessatti qaban Allied Force'n Israa'elotaa kun Jordan dabalatee United Kingdom Amerikaa fi akkasumas isaanis yeroo itti daawwan godhan kan agarsiisu. Israa'el Defense System illee akkasuma akkuma jirutti ta'ee warri kun isaan deeggara kan turan siistemuu kana fayyadamuun jechuudha. Arrow Sleetiin jira, David Sleetiin jira akkasumas Iron Dome jira. Isa kana dabalatatti warri kun haala kanaan irraa ittisaa ture. AI'n yeroo inni saatalaayitoota barbadeessu akkasumas wantoota hedduu high altitude irratti argaman isuma kanaan kan barbadeeffamu ta'a. Itti aansee garuu asitti kan argitan ittisa qilleensarraa kan Israa'elii cimaa isa jedhamee sana inni kun haala kanaan waakitookii irratti kan hojjetame AI'n gahee guddaa taphatee jira. Subscribe gochuun dagatina maamila keenya ta'a isiniin jechaati. Yeroo itti aanu viidiyoo akka kana fakkaatu bareeda qabannee isinii dhumna waan nu dhageettaniif galatooma.